Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama ilmaan Oromoo warra carraa lubbuun jiraachuu argattan hundi keessan nageenyi Rabbii bakka jirtan hundaatti isin bira haa jiraatu. Namni isin suuraa isaa armaan gaditti gartan kun Tamaam jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa yoo ta'u, barattuu isaa kan taate shamarree Saaliyaa Mahammad waliin bultii erga ijaaranii waggaa tokko waliin jiraataa turan. Walitti bu'iinsa gidduu isaaniitti mudateen eda halkan galaa Jimmaa ganda Ginjootti meeshaa qara qabu fayyadamee lubbuu Saaliyaa Mahammad galaafate. Barsiisaa Tamaam obboleessa Saaliyaa qotusuu irratti bilbiluun koottaa reeffa keessan fudhaa jedhee bade. Yeroo ammaa kana reeffi ishee qorannaadhaaf gara hospitaala Jimmaatti poolisiin fuudhamee geeffame. Namootni nama kana agartan hatattamaan qaama nageenyaatiif eeruu akka kennitan dhiiga qulqulluu dhangala'eetiin isin gaafanna. Egaa kan daddafaatii walii dabarsaa sagalee obboleettii keenya akka bahu obboleettii keenya Rabbi rahmata haa godhu, maatii isaanii Rabbi haa jajjabeessu. Qubla akkanaa of kolaa nagaan bobbahaa nagaan galaa. Isaa asirratti argitan kuni barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaati. Barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa barattuu isaa kan taate shamarree Saaliyaa Muhammad fuudhee waggaa tokko waliin jiraataa turan. Walitti bu'iinsa gidduu isaaniitti mudateen eda halkan magaalaa Jimmaa ganda Ginjootti albeen gorra'ee ajjeese. Obboleessa ishee quxisuutti bilbilee kottuu reeffa keessan fudhaa galaa jedheetu bade. Yeroo ammaa kana reeffi ishee qorannoof gara hospitaala Jimmaatti poolisiin fuudhamee deemeera. Namni nama kana argitan eeruu akka nuuf kennitanus kan gabaafame. Egaan daawwattoota keenya biyya keenya keessatti ji'oottan muraasa as keessa waan raajii keessatti abbaan manaa fi haati manaa wal ajjeesuudhaan kan beekamaa dhufedha. Akkasumas ammoo gara jabummaa daa'imman irratti gaggeeffamullee guyyaa guyyaadhaan daddabalaa dhufeeti jira. Egaan daawwattoota keenya ji'a darbe keessa haati manaa tokko abbaa manaa ishee muka mooyyeedhaan ajjeestee reeffa isaallee siree irra kanaan dura qullaa wajjiniin ciisaa turan akka haadha manaaf abbaa manaatti siree jalatti boolla qottee awwaaltee guyyaa 10 booda reeffi isaa kan argametu darbee ture. Akkasumas ammoo namni tokko haadha manaa isaa ajjeesuun boolla fincaanii keessatti gateetum sana booda haati manaa kootii ni badde jedhee osoo barbaachisaa jiru eeruu hawaasaatiin to'annoo jala ooluunsaa ni yaadatama. Akkasumas ammoo daa'ima ofii dhalchee sababa haadha warraa lammaffaa yookaan haati manaa isaa kanaan dura daa'ima irraa argate tokko isiidhaan wal dhabee gara haadha manaa lammaffaa gaafa fuudhu haati manaa isaa lammaffaa kun mucaa kan kee kana ijaan arguu hin barbaadu narraa ajjeesi waan jette qofaaf daa'ima waggaa 5 ajjeesee awwaaleeti jira. Biyya keenya kana keessatti waan raajii adda addaa mudachuun akkuma itti fufeetti jira. Akkasumas waggaadhuma kana keessa yookaan yeroodhuma dhiyeenya kana keessa hojjettuun manaa tokko daa'ima 2 gara jabummaadhaan ajjeesuunsi ni yaadatama. Maalree kun maaliif biyya keenya keessatti deddeebi'a kan jedhu gaaffii guddaa namatti uuma. Akkuma argitan kun namni kun maqaan isaa Tamaam jedhama. Tamaam kan jedhamu kun barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo ta'u barattootuma keessaa shamarree kana fuuchuun waggaa tokko olitti bultiidhaan wajjin jiraachaa turani. Akkasuma ammoo waggaa tokkoon kana keessa jaalalaaf kabaja ammoo wanti adda isa godhu barattuu isaa turte. Maarree namni tokko haadha manaaf abbaan manaa gaafa walitti dhufu jaalalaan yookaan ammoo wal ilaallatee namni kun naaf ta'a bultii kootiif gara fuulduraatti wajjin jiraanna jedhee wal ilaallateeti kan gara bultiitti adeemu. Bultii keessatti walitti bu'iinsis akkasumas immoo jaalalli kanaan duraallee caalaa dabalaa itti dhufuun akka kanaan duraa caalaa ni dabala. Kana jechuun namoonni gaafa walitti bu'an walitti bu'iinsa isaanii kana
yoo dubbiidhaan hiikachuu hin dandeenye maaltu gara lubbuu namaa baasuutti nama deebisa. Fakkeenya haa fudhannu. Weellisaa kabajamaaf jaallatamaa Taaju Shurrubbee akka weellisaa Oromoo keessatti namoota hangafa walaloo fi yeedaloodhaan akkasumas immoo nama gitaara taphachuun beekamudha. Namni kun galata inni Oromoodhaaf oolee fi akkasumas ammoo biyya baqaa wayyaaneen biyyaa isa baaftee biyyarraa gara Suudaan dhufee gara Suudaanirraa Ijipti mucaasaa baadhatee gumurratti Ijipti keessaa ammoo gara Liibiyaa deemee ammoos bishaan qaxxaamuree Liibiyaarraa gara Xaaliyaanirraa gara biyya adda addaa mucaa isaa laphee irratti yookaan qomarratti baadhatee biyya kana hunda keessa ga'ee Jarmaniin keessatti haadha manaa isaa mucaadhuma adaadaa isaa fuudhee wajjin jiraachaa erga tureen booda shakkiin jara lamaan gidduu keessatti erga uumame walitti bu'iinsi erga uumame haadha manaa isaa ajjeesuunsaa ni yaadatama. Egaan dubbii kana wayifan kaase namni tokko akkuma jaalalaa walitti galee jedhu gaafa walitti bu'iinsi dhufe otoo dubbiidhaan yookaan nagaadhaan adda ba'uun jiraatu gara ajjeechaatti maaltu nama geessa. Dubbiin kun yookaan gochi kun biyya keenya keessa qofatti osoo hin taane bakka adda addaatti illee mudataa jira. Garuu biyya keenya keessatti dubbiin kun waggaa kana keessa yookaan dhiyeenya ji'a lamaa as kana keessa waan raajii adda addaatuyyuu ba'aa ture. Namni ammoos ilmoodhuma dhalche sana gudeedee ilmoo irraa argate hedduutu jira. Biyya keenya keessatti gara jabummaan akkana haalaan adeemaa dhufaati jira. Egaan namni kuni Jimmaa ganda Ginjootti albeen gorra'ee ajjeesee obboleessa quxisuutti bilbilee kottaa reeffa keessan fudhadhaa jedhee badee jira. Namni kun yoo argame akka to'annoo jala oolu waan poolisiin akkasumas maatiin intalaa hawaasni Jimmaas illee waan barbaadaa jiru. Namni suuraa irratti argitan kuni yoo suuraa isaa argitan yookaan naannoo keessanitti argitan eeruu poolisootaaf kennuu hin dagatnaas nin jenna. Dubbiin kun waan na ajaa'ibeefin isiniin ga'ee nagaan oola. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa ilmaan Oromoo warra carraa lubbuun jiraachuu argattan hundi keessan nageenyi Rabbii bakka jirtan hundaatti isin bira haa jiraatu. Namni isin suuraa isaa armaan gaditti gartan kun Tamaam jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa yoo ta'u barattuu isaa kan taate shamarree Saaliyaa Muhammad waliin bultii erga ijaaranii waggaa tokko waliin jiraataa turan. Walitti bu'iinsa gidduu isaaniitti mudateen eda halkan galaa Jimmaa ganda Ginjootti meeshaa qara qabu fayyadamee lubbuu Saaliyaa Muhammad galaafate. Barsiisaa Tamaam obboleessa Saaliyaa qotusuu irratti bilbiluun koottaa reeffa keessan fudhaa jedhee bade. Yeroo ammaa kana reeffi ishee qorannaadhaaf gara hospitaala Jimmaatti poolisiin fuudhamee geeffame. Namoonni nama kana agartan hatattamaan qaama nageenyaatiif eeruu akka kennitan dhiiga qulqulluu dhangala'eetiin isin gaafanna. Egaa kan daddafaatii walii dabarsaa sagalee obboleettii keenya akka bahu obboleettii keenya Rabbi rahmata haa godhu maatii isaanii Rabbi haa jajjabeessu qubla akkanaa of kolaa nagaan bobbahaa nagaan galaa.